Akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo oduu ariifachiisaa guyyaa har'aa keessoo mootummaatii miliqee harka keenya gaheetu jira. Akkasumallee akkuma beekamu mootummaan Somaaliyaa guyyaa tokko dura gara Finfinnee imaluun ni yaadatama jechuudha. Mootummaan Somaaliyaatii fi mootummaan Itoophiyaa maaliif wal ga'uun barbaachise? Incitiin isaa maali kan jedhu shira guddaa Jawaar Mohaammed irratti xaxamaa jiru mootummaa Somaaliyaa waliin jechuudha. Dabalataan barattoonni yuunivarsiitii Amboo hiriira guddaa mootummaa irratti akka geggeessaa jiran dhagahamaa jira. Bakka qabsoon Oromoo irraa kaate yookaan bakka qabsoon Oromoo itti qabatte fincilli diddaa gabrummaa kan irraa ka'e magaalaa Amboo jaalatamtuu irraa yeroo ammaa kana hiriira guddaatu deemaa jira biyya Hacee Hundeessaa keessa. Kanallee gurran isin buusa bal'ina isaa jechuudha. Maaliif akka hiriirri sun bahee fi ergaan hiriira sanii maali kan jedhullee ni dhageessu. Bagarra deebin gara chaanaala keenyaa dhuftan namoonni har'ata subscribe godha, viidiyoolee like share waliif gochuu hin dagatina. Daawwattoota keenya kabajamoo jalqaba irratti waa'ee xiinxalaa siyaasaa Jawaar Siraaj Mohaammed kanaan haa eegallu jechuudha. Shira mootummaan Somaaliyaatii fi mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaa kana xiinxalaa siyaasaa irratti xaxaa jiran kana jechuudha. Shirri kuni namoota hedduu bira ga'e jedheeti yaada jechuudha. Maaliif yoo jettanii Jawaar Mohaammed akkuma beekamu namoonni hundinuu ni jaallata. Warreen mootummaa kana waliin sodaa mootummaatii fi akkasumallee sodaa seeratiif seera kabajuuf jedhanii jechuudha. Achitti mootummaa keessatti mootummaa waliin hojjetan hundumtuu Jawaariin akka kontaktii walitti qaban ni beekama. Dabalataan akkasumallee akka Jawaar jaallatan namoonni hundinuu ni beeka jechuudha. Akkuma beekamu Jawaar yeroo ammaa kana sochiin inni godhaa jiru akka malee masaraa mootummaa sossoosuu fi akkasumallee mootummaa waan qabatee waan gadhiisu dhabee kaabinoonni hundinuu jechuudha. Akka malee sosso'aa waan jirtuuf kanumaan wal qabatee mootummaa yeroo ammaa kana shira xaxaa jira. Shirri inni xaxaa jiru kuni maali? Mootummaa Somaaliyaa waliin shirri inni xaxaa jiru kuni maali kan jedhu mee gabaabseen isinitti hima. Ergaa kana madda amanamoo yookaan nama qaama waan kana keessatti hirmaatee jiru jechuudha. Ka qaama mootummaa san keessa jirudha kan ergaa kana nu erge jechuudha. Madda amanamoorraa kan arganne jechuudha. Ergaan akkas jedha. Akkuma beekamu Jawaar Mohaammed jechuudha. Paaspoortii isaa kan biyya alaa kan duraanii ofirraa deebisuun ni yaadatama jechuudha. Amma Jawaar Awurooppaatti hafuuf deema Itoophiyaatti hin deebi'u jedhamu sun hanga amma olola malee dhibbatti afaan Jawaar Mohaammed irrallee hin baane. Paaspoortii Awurooppaallee innillee hanga amma akka hin argatin beekamaadha jechuudha. Kanumaan wal qabatee Keeniyaatti Jawaar akka hin deebine shirri guddaan xaxamee achi keessaa baay'ame Jawaar baqate ni beekama jechuudha. Kitaaba sanii wal qabateeti jechuudha. Jawaar amma gara Keeniyaallee yoo nan deeba jee hin danda'u jechuudha. Yoo Keeniyaatti illee kan deebu ta'e gatiin guddaan kaffalameef jira jechuudha. Achi keessatti yookaan tarkaanfii irratti fudhatama yookaan immoo Jawaar Mohaammed poolisii Keeniyaatiin osoo hin taane poolisii federaalaa kan Itoophiyaatiin Keeniyaa keessaa qabamee gara Itoophiyaa galuun isaa ifa halkan tokko miti sa'a takka akka inni Keeniyaa keessa taa'uu hin dandeenye namoonni achi keessa jiran ragaa bahuu ni beeku dhibbatti beekanii jechuudha. Gaafatullee dandeessan jechuudha. Maaltu akka magaalaa Keeniyaa san keessa deemaa jiru keessafuu iddoo Jawaar Mohaammed ni jiraata yookaan itti shakkamu kamiyyuu maaltu akka qabee jiru maaltu akka jiru hundaayyuu namoota naannoo san jirurraa qoratanii dhaga'uu ni dandeessu jechuudha. Daawwattoota keenya dabalataan wanni amma mootummaa Itoophiyaatii fi mootummaa Somaalii waliin shirri Jawaar Mohaammed irratti xaxamaa jiru shira hammana hin jedhamne daawwattoota keenya. Fakkeenyaaf Jawaar Itoophiyaallee deebuu hin danda'u, Keeniyaatti illee deebuu hin danda'u. Bakki isaan itti sodaataa jiran yoo gara Somaaliyaatiin kan deebi'u ta'e fakkeenyaaf qabsaa'onni Oromoo irra baay'een jechuudha. Eessa dahoo godhatanii Somaaliyaa tana jechuudha kan dahoo godhatan akkuma beekamu jechuudha. Osoo biyya biratti illee boni fakkeenyaaf yoo biyya Itoophiyaa irrallee baqachuuf deeman Somaaliyaa tana keessa namni osoo hin jiraatin darbu hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo biyya alalleetti dhufan osoo Itoophiyaatti illee hin buune Somaaliyaatti illee bu'uu ni danda'an jechuudha. Biyya ollaa keenyaati waan taateef namoota baay'eetu akkasitti illee bu'ee deebi'aa jira jechuudha. Kanamaa wal qabatee Jawaar Mohaammed amma sodaan mootummaa keessa jirtuu fi shirri irratti xaxamaa jiru yoo Jawaar Mohaammed xiinxalaan siyaasaa biyya Somaaliyaatti kan maybe tarii bu'uu danda'a achitti kan bu'u yookaan biyya san kan dhufu ta'e Jawaar Mohaammed akka qabdanii harka keenya galchitan waan barbaadan isiniif kennina waan barbaadan nu gaafadhaa waan barbaadan isiniif goona Jawaar Mohaammed akka qabdanii harka keenya galchitan jechuun
mootummaan kanarratti mootummaan Somaaliyaa illeen irratti walii galteerra gayanii adda deemanii jechuudha. Kun egaa hedduu waan sodaachisalleedha jechuudha. Maaliif xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed kun illeen haasaa namallee hin dhaga'u akkasumallee gorsa namallee hin fudhatu mataa ofiitiin deema yaada ofiitiin deema. Tarii biyya Somaaliyaa sanitti illee deebuu danda'a hin beekamu jechuudha. Biyya Somaaliyaa sanillee dhaquu danda'a. Maaliif qabsaa'onni Oromoo hedduun jechuudha qabsoo eessarraa finiinsaa turanii Somaaliyaa kanarraa finiinsaa turan jechuudha. Bara hedduu jechuudha jaarraa hedduu achirraa finiinsaa turan jechuudha. Qabsoo ni beekama. Maaliif qabsoof mijootuudha qabsaa'uuf hedduu mijootuudha akkasumallee biyya ollaa Itoophiyaatti waan taateef qabsaa'onni hedduun qabsoo yeroo qabsoo finiinsuuf barbaadan yoo ofillee qaamaan achitti argamuu baatan jaallan isaa gara Somaaliyaatti fi Keeniyaa Eritiriyaa kana keessaani jechuudha kan yeroo hedduu qabsoon ittiin finiinamtu jechuudha. So kanaaf amma sodaa guddaa mootummaatti kan uume Jawaar Mohaammed yookaayyuu qaama biraa Somaaliyaa kana keessa nutti duulchisaa yookaan Masrii Somaaliyaa keessa jirtu kana walii galee Masrii achi nurratti duulchisaa waan jedhamu waan sodaataniif mootummaa Somaaliyaa yaamanii jechuudha Finfinneetti affeeranii jechuudha waan dabolanii gadi dhiisan jechuudha. Xiinxalaan siyaasaa Jawaar Siraaj Mohammadaanii akka yaaduu fi akka haala isarraa ilaaletti nama Itoophiyaa Somaaliyaa miti Itoophiyaa san keessattuu hanga Dr. Abiyyiin biyya san keessa jiru achi keessatti ni deebi'allee jedhee hin yaadu jechuudha. Garuu dirqama deebi'a maaliif jennaan paaspoortii biyya sanii yoo hin qabaanne yoo koolugaltummaa gaabbifa haarayaan ammallee kan gaafatu ta'e malee jechuudha. Paaspoortii illee hin qabu achi keessallee ni tura jee hin yaadu jechuudha. Immoo biyya namaa keessatti yoo koolugaltummaan hin jiraanne jechuudha. Bifa baqataati yoo hin jiraanne waraqaa keetiin maleetti jiraatu hin dandeessu jechuudha. Eeyyamaa malee jiraatu hin dandeessu. Fakkeenyaaf inni amma kan deemeef eebba kitaabaa waan ta'eef yoo ta'ellee fiizan isaa guyyuma muraasa ji'uma muraasa fi kan kennamuu fi jechuudha. Fiizan isaa sun immoo gaafa xumurame jechuudha dirqama gara biyyaa deebi'aa jechuudha. So kanumaa fi Jawaar biyya keessatti illee deebi'uu mala Keeniyaa sanitti illee deebi'uu mala hin beekamu jechuudha. Yaanni isaa maaliif inni illee gadi bahee waan dubbate hin qabu. Ani asirratti dhaamsa tokkoon qaba. Oromoon keenya yeroo hedduu yeroo namni lubbuun darbee fi yeroo rakkoon namarra geesse qofa kan nama yaadatee namaaf iyyuu hayyuu fi yeroo jiruu fi yeroo nafsi hin jiruu fi yeroo balaan irra hin ga'ini kan eeggatanii jechuudha. Jawaar Mohaammed oo qabsaa'ullee baatee hirriiba'uu rafe Oromoof boqonnaadha kana hubadhaa. Oromoof qabeenyaa, Oromoof ifaa, Oromoof beekumsaa, Oromoof bilisummaadha. Dhugaan isiniin jedha Jawaar Mohaammed yoo hirriiba'uu rafee siin jaa jira bar qabsaa'uu dhiisee jechuudha. Yoo hirriibayyuu rafe qabsoottuu deebi'uu baate. Kanaaf nu qabsaa'ee inni Itoophiyaatti nuuf deebi'ee qabsaa'ee nu bilisoomsurra Jawaar Mohaammed biyya Awurooppaa sanitti taa'ee rafee yoo Oromoon akkuma amma jiraattu kanattu jiraattee irra wayyaa jechuudha. Maaliif innu hin rafu yoo rafi jedhaniinu nama rafuu miti waan dalagu waan beeknuuf hayyummaa isaatiif waan inni harkaa fi sammuu isaatiin dalagu waan beeknuuf jechuudha. Humna isaatiif dhiibbaa inni uumuu danda'a waan beeknuuf jechuudha. Guyyaa tokko dhiibbaa uume uummata keenya kana bilisoomsuu danda'a. Yaada bilchaataa uummata kanaaf maddisiisuu danda'a waan ta'eef jechuudha. So kanaaf qeerroo fi qarreen akkasumallee hawwaniif manguddoon keessafuu xiinxalaan siyaasaa yeroo ammaa kana minisootaa jira jechuudha. Namoonni isatti dhiyaatan akka inni gara biyyaa hin deebine akkasumallee gara biyyoota ollaa kanatti hin deebine biyyoota kan amma maqaa dha'ee kanatti akka inni hin deebine hamma isiniif dandame uf biratti qabuu qabdanii. Jawaar kana durallee Oromoon hin galinii biyya kanatti hin deebin osoo jedhaanii turtee jechuudha. Inni dideetuma waan namaa hin dhageenye gara biyyaa deebi'ee jechuudha. So kanaaf amma mootummaan hedduu jechuudha muddama keessa galee Jawaar amma tarii Sumaalee sanitti illee ni deebi'a osoo hin taane mootummaa muddameetuma waan qabatee waan gadhiisu wallaaleetuma jechuudha. Haala kanaan muddamaa jira. So kanumaa fi xiiqii keessa galee waan jirullee ni fakkaata mootummaan. Kanaaf xiinxalaa siyaasaa Obbo Jawaar Mohaammed akka biyya Itoophiyaatti illee hin deebine akka Keeniyaatti illee asitti hin deebine jechuudha. Qeerroof qarreen hawwaniif manguddoon biyya alaa jirtan irratti dalaguu qabdanii hamma isiniif dandahame jechuudha. Irratti dalaguu qabdanii jechuudha. Maaliif jireenyi isaa Oromoof gaariidha waan ta'eef jechuudha. Akka asin deebine irratti dalaguu qabdanii jechuudha. Daawwattoota kiyyaa adda babaasee isinitti himu jechuudha.
Keeniyaa magaalaan inni duraan keessa jiraata ture magaalaan Naayiroobii jechuudha guutuun guutuutti waraana mootummaa waraana Itoophiyaa ittiin qabamtee jirti jechuudha waraana federaalaatiin poolisii federaalaatiin achi keessa bifa basaasummaatiin faca'anii jiranii akkasumallee ifaan ifatti kan mul'achaa jiranis jiru jechuudha akkuma beekamu Keeniyaa fi mootummaan Itoophiyaa dippiloomaasiin isaanii hedduu walitti hidhaadha waan ta'eef jechuudha kanaaf harka wal keessaa qabanii akkuma beekamu tana dura birri miliyoona meeqa kafalameef ni beekama jechuudha Jawaar Mohaammed nu harkaan gayaa jechuuni so kanaaf Jawaar akkachitti hin deebine eegamuu qaba jabeeffamee gorfamuu qaba jechuudha ergaan keenya kanuma jechuudha namoonni immoo ergaa kana maddi ergaa kana nuun ga'e baay'ee galatoomi jennaan jechuudha akkasumallee amma boodallee hincitii kamiyyuu hayyoota Oromoo kamiirrattuu dalagamtu kamiyyuu akka hin dhossine namoonni quuqama sabaa qabdan jechuudha kan mootummaa kana keessa jirtan jechuudha akka hin dhossine saaxiluu qabdan jechuudha daawwattoota keenya kanumaan wal qabatee gaa oduu ijoon guyyaa har'aa nu geesse yookaan miidiyaa irratti akkuma isin argaa turtan jechuudha hiriirri guddaan jechuudha biyya goota biyya hacee hundeessa biyya qabsoon qaanqeen bilisummaa irraa qabatte bilisummaan ummata Oromolleen itti argamti jedhamee yaadamaa ture biyya gootota meeqa biqilchite dachii Oromoo qeemunaa tufa har'a jechuudha magaalaa haceen hundeessaa keessatti dhalatee keessatti guddate magaalaa Amboo Yuunivarsiitii Ambooti hiriirri guddaan dhooyee jira jechuudha yeroo hundaayyuu jechuudha qabsoon keessafuu waa'ee hiriiraa kanaa fi akkasumallee diddaa gabrummaa kana eessarraa yeroo hedduu kan dhoowu magaalaa Ambooti jechuudha ijoollee qaqqaroo hedduutu keessa jira jechuudha kanaaf gaa hiriirri guddichi achirraa dhooyee mormii irra jiran jechuudha sababni mormii kana kaase mootummaan waan adda addaatiin jechuudha kaabineonni mootummaatii fi akkasumallee milishaan gandaa ummata dararaa inni ummata rangaa jiruu fi mana diigan akka ajaa'ibatti deemaa waan jirtuuf miskiinni mana waggaa meeqa itti laffa'ee shamarri kenna mana madaamii keessatti dadhabdee fidde jechuudha waggaa meeqa waggaa 5 waggaa 6 waggaa 11 sanii ol itti laffaate mana madaamii keessaa distii namaa dhiqxee dinqa namaa keessatti azabamaa umrii fi itti fixee bifa ofii itti fixee isiin jaarratte har'a immoo jala seenanii diigaa jiran jechuudha bifa addaatiin jechuudha sheewala itti fidanii diigamaa jira jechuudha doozariin akka ajaa'ibatti diigaa jira jechuudha kanuma wal qabateeti kan Oromoon bakka teessee taa'anii jechuudha wanni kun hufnaa ol waan ta'eef jechuudha ummanni obsee dadhabee eega obsa fixate amma ofirraa fanadda'ee jira jechuudha ummanni jechuudha kanaaf mootummaa kana dura itti iyyaa turre hayyoonni gurguddaalleen itti iyyaa turanii ummata kanan tuffatanii ummanni kun hufna qabaa ummanni kun ummata jabaa ummata kana ummata guddaadha hin tuffatanii jaanii turan jechuudha mootummaan aangorra jiru waan kana quba qabaa fi quba hin qabu kan jedhu waanni namaa galu tokkolleen hin jiru jechuudha daawwattoota kiyya garuu wanni kaabineen itti jirtu akka malee waan keessa namaa dhukkubsaa fi akka malee waan nama qaanessaati Oromolleef qaanii gadaa Oromoon qe'ee ofii bulchaa jirti jedhamtu biyya kana bulchaa jirti jedhamtu keessatti haati Oromoo akkanatti rakkatuu fi qe'ee ofirratti bakka keessa bultu dhabdee haati duraan ilmoo ofiitiin jireenya irraa jijjiirame jettee jireenya gaarii sababa intala isiitiin sababa ilma isiitiin jiraataa turte har'a immoo jireenya gadaanaa jireenya namaa gadi jiraataa jirti jechuudha manni irratti diigamee bakka bultu dhabdee qabeenyi mana keessaa hundumtuu jalaa gadi baafamee konkolaataan irra oofamee jalaa badaa jira jechuudha ilmaan isii daandii irratti kufee jira jechuudha kanaaf ummanni obsa fixatee jechuudha alatti bahee jira jechuudha kanaaf hedduu kan nama dhibuudha jechuudha daawwattoota keenya mana diigan akkuma beekamu giddu galeessa keessatti haa jabaatu malee jechuudha yeroo ammaa kana Harargee faa gara bahaa kana yoo deemte jechuudha naannoo keessafuu karaa Ciroo Galamsoo Machaara baddeessa fi kana jechuudha akka malee manni diigamaa jira jechuudha akka malee ummanni Harargee waan sagalee hin qabnee fi waan kaameeraa hin qabnee fi akkasumallee miidiyaa waan hin qabnee fi ummanni illeen hangas mara harka qalleeyyii irra guddaan jechuudha jimaan isaan gatii itti godhatanii gurguratanii itti fayyadamaa jiran jalaa rakkisanii waan jiraniif ummanni miidiyaalee hin fayyadamu waan ta'eef jechuudha ummanni bakka akka malee rakkataa jira qeerraa buqqa'aa jira
manni jalaa diigamaa jira viidiyoon tokko tokko immoo bahaa jira jechuudha daawwattoota keenya. Kanaafuu kan Harargee keessa jiru faani waan biraati. Hula irratti waraanni itti ramadame yoo isaan waan tokko dubbatan jechuudha deebiin isaanii rasaasa. Kanaaf dhugaa rabbi uummanni keenya rakkoo guddoo keessa jira. Rabbi nagaa haa buusu, rabbi biyya keenya naguma haa godhu, waan biraa waan jennu hin qabnu jechuudha. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo oduun ijoon irra isiniif qabannee dhufne kana fakkaataa. Namoonni haaraa taatan subscribe godhaa, viidiyoo laayikii godhuu hin dagatinaa isiniin jenna. Sagantaan keenya goolabamee sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa ta'a.